irratti ayyaantu yoonaan si godhuun baanne yoonaan jireenya kee taphachuun baanne yoonaan jireenya kee akka ammaati waggaa tokko jireenya koo taphatte yoon jireenya kee taphachuun baanne ani dachoo miti. Na amani yoonaan jireenya kee taphachuun baanne yoonaan amma ati jireenya koo taphatte jireenya kee taphachuun baanne ani dachoo miti. Na agarta ayyaantu dhaggeeffadhu. Na agarta. Seido atis dhagee jaartiin qabatte haadha manaan qabatte harka barattee hin taa'in obboleessa kee. Yoo yaa akkam jirtu nagaa keessanii ana jira galata rabbii Dachoo Entertainment. Kun Dachoo Entertainment dha. Dachoo Entertainment ka yeroo dhiyootti fuula TikTok irraa gara fuula YouTube itti deebi'ee Dachoo Entertainment jedhee banee hojiiwwan haaraa itti lakkisuuf jedhee sababuma garagaraatti amma ammas jira ture amma immoo oduu aagaa qabadhe isiniif dhufeen jira. Fuula kana subscribe gochuun dagatinaa share copy link gochuun ijoollee hiriyoota keessan biraan gahaatti akka manni family mana kana akka baay'atuu fi hojii gaggaarii akka hojjennuuf nu gargaara isin jedha. Oduun ani qabadhe dhufe maalinni fuula YouTube kana gubbaarratti YouTube gurguddaa kan qaban ijoollee lamaan tokko hin beektu isaanis eenyudha Ayyuu fi Seido. Ayyuu YouTube fi Adaamaa YouTube warroota jedhamanidha. Egaa ani fi Ayyuun wanti nama sirriitti himuuf deemu kuni waan baay'ee sinumallee amanuuf waa sinitti ulfaatudha. Anillee amanuu hin dandeenya egaa amma maalinni ani fi akkamitti akkasitti hin beeku dhugaa. Ani fi ayyaantuun yookaan Ayyuun yoo xiqqaatti naannoo waggaa tokkoof ji'a afurii ji'a shanitti ol erga wal baruu qofa miti ayyaantuun anaa fi amma akkasitti yoo sinitti dhugaa baay'ee sinitti ulfaata. Viidiyoowwan garagaraa sinitti agarsiisa. Viidiyoowwan kanaan dura ishee wajjiniin life style wajjin dabarsine sinitti agarsiisa. Sana dhaabbattanii waan jettu sinis ayyaantu wajjin ka erga wal barre naannoo waggaa tokkoof ji'a shanii ji'a ja'aatti dhiyaachaa jirra. Akka tasaa ta'ee guyyaa wal baruu irraa kaasnee isheen kana dura YouTube dalagaa turte. YouTube isheen dalagaa turte. YouTube akkamitti Seidoo faana abbaa manaatiif haadha manaa ta'anii dalagaa turani. Abbaa manaatiif haadha manaati. Sana hundayyuu akkan guyyaa jalqaba wal baruu irraa kaastee maal gooti akka aniif ishiin icitee ishee yookaan immoo abbaa manaa qabaachuu ishee hiriyaa qabaachuu ishee akka hin beekamneef YouTube ishee bilbila koonarraa fuutee YouTube ishee blog gootee social media waan garagaraa akka karaa nama raga'uun blog gootee jiraachaa turte beektaa ishiin. Ani kana hundayyuu quban qabu. Sana hundayyuu kanan beeka yoo midhaan amma dhiyeenya kana viidiyoo wayii argeen viidiyoo gabaabaa TikTok irratti argee achi ijoollee gaafan gaafadhu Ayyuun ikkoo abbaa manaa qabdii abbaa manaa ishee Seidoodha akkamitti wallaalteeteera. Dhugaa sarpiraayizii guddaadha naaf sarpiraayizii guddaa naaf ta'e waan akkasii maaliif akka ishee akkas gootee fi maaliif akka amma kan hundatti taphatteef hin beeku. Nuti naannoo waggaa tokkoof ji'a shaniitti isin jedheera. Viidiyoo kanaan dura hora Irreecha Finfinnee Irreecha Bishooftuu wajjin deemne ergasii illee guyyaa dhaloota koo happy birthday kootti illee naa kabajaa turte. Guyyaa eebba maastersii koo sirriitti agartan kana guyyaa eebba maastersii kootti sagantaa qopheessite sarpiraayiz na gooteetti. Kana hundayyuu akka ishiin abbaa manaa qabdu ani hin beeku. Ishiin garuu iccitiidhaan waan kana hunda gochaa turte. Lamaan keenya yeroo barbaadde haa ta'u tarii ani kamajjeessu akka ishiin barbaadde adoonno ayyaantu maaliif akka kana goote naaf hin galle. Anis iccitii kana hunda baasuu barbaadee miti garuu gara YouTube kana fidee fi iccitii kana hunda baasuu barbaadee osoo hin ta'in baay'ee waan dinqeef sheersi gochuu barbaadani. Ishee wajjin yoo xiqqaate hiriyummaan keenya hiriyaa naannoo hiriyummaa erga wal barre naannoo waggaa tokkoof ji'a shaniitti hiriyummaa argee gallee immoo naannoo waggaa tokkotti dhiyaanneera almost naannoo waggaa tokkotti dhiyaanneerra irreecha warra Finfinnee wajjin deemnee isa Bishooftuu wajjin deemnee isaasitti celebreeshinii garaagaraa wajjin kabajneerra. Celebreeshinii qofa miti by the way waan I don't know maaliif akka kana ishiin goote amma seenan gaafadha ribeeran gaafadha. Viidiyoowwan ishee tokkoon biraan qabaa life style karaan dura wajjin dabarsaa turre tokkoon isaaf biraan qabaa. Erga ishiin amma kana filattee deeratti daba yaadde wanti ani immoo ishiidhaaf gaarummaa yaaduuf hin jiru waan ta'eef namni tokkoon viidiyoo isaa ilaallee deebina. Inni biraan immoo Seidoo waan kana quba qabaa. Abbaan manaa ishee Seidoo waan kana quba qabaa. In jaalata ammam ishee jaalata ammam immoo ishee amana. Ishiin yoo xiqqaate naannoo waggaa tokko jala jireenya kootti taphattee yeroo kootti taphattee anaan kootti taphattee faayinaalii immoo waan akkasitti irra geera. Seidoon hagam jaalatta deebii kana akkana deebisuu barbaada. Ani dhugaa
seido sargachuun barbaada ta'e seena raawsisaa paartii lammaffaarratti kaameraa dhaabee isaan beellamee waan inni jedhu mee citee hunda isaatti mee waan inni jedhu nan gaafadhaa. San dura garuu ayyaantu ayyuu mana honesh no mana rakkush maali namaan natti sirgi jira ergaa ofii keetiif abbaa manaa qabaatte erga ofii keetiif jireenya mataa kee qabaatte anaaf maaliif taphachaa turte maaliif natti taphachaa turte. Viidiyoon kun viidiyoo kanaan dura happy birthday kunaa kabajjedha. Why is this much to this extent? Why maaliif barbaachisa amma kana warsuun dhugaa waan dhaabbatu miti lola guddaatti deemuuf deema ragaalee waan hedduu biraan qaba bicha paartii lammaffaan waan nama jibbisiisu ta'uuf deema paartii lammaffaan waan nama jibbisiisu ta'uuf deema waan akkanatti sidiisu miti ayyuu waan akkatti sidiisu miti dhugaa waan akkatti sidiisu miti maaliif akka akkana goote muraaf hin galu osoo natti himte immoo bareedadha. Bilbila koo kaasan jirtu erganni akka sirriitti bare beektee bilbila koo kaasan jirtu na argachaa jirtu akka duriitti beellamtee na argachaa jirtu teessuma keeyyuu eessaa akka jirtu iyyuu si dhabaan jira amma yeroo baay'ee si bilbila naaf hin kaastu dhufee qaama sirgachuu yaadalaa jira si yaadeera iddoo jireenyaa kee jijjiirratteetta adaraa kee osoo wanti kun gara fokkisaatti hin deemin osoo wanti kun gara fokkisaatti hin deemin dafiitii dhaqqaba jireenya kees baraari waan gaafi ani jireenya nafaa jiraadhu miti maaliif akka akkas gochaa turtee fi maaliif jireenya kootti akka taphatte gaafis gaafadhuuf deebii sirrii sirraa barbaada saniifiyyuu of baraarii jireenya kee baraari please waan akkas sidiisu miti waan akkanatti sidiisu miti dhugaa I don't know guys baay'ee ulfaataadha wanti ishiin nagoote mee hundaafiyyuu viidiyoowwan kana lallaalatti deebinaa እና akkasi guys maaliif akka akkas ishiin goote maaliif akka jireenya kootti akkasitti ishii taphatte paartii lammaffaa irratti ishiis yaamee yookaan immoo seidoo yaamee kaameraa dhaabee gara yuutuubii kana siniif fidaa yuutuubii kana sabskiraayib gochuun dagatinaadha yuutuubii kana sabskiraayib gochuun dagatinaadha paartii lammaffaa irratti ayyaantu yoonaan si godhuun baanne yoonaan jireenya kee taphachuun baanne yoonaan jireenya kee akka ammaati waggaa tokko jireenya koo taphatte yoon jireenya kee taphachuun baanne ani dachoo miti na amani yoonaan jireenya kee taphachuun baanne yoonaan amma ati jireenya koo taphatte jireenya kee taphachuun baanne ani dachoo miti na agarta ayyaantu dhaggeeffadhu na agarta seidoo atis dhagee jaartiin qabatte haadha manaan qabatte harka barattee hin taa'in obboleessa kee haadha manaa biraa barbaachuu si wayya osoo si faana jirtu waggaa tokko keessatti iccitii waggaa tokkootti anaan nafaana jiraachaa turte viidiyoowwan kana gaafa ati agartu kan maaltu akkasitti dhaga'amu hin beeku maaltu miira akkamii akkasitti dhaga'amu hin beeku garuu amma ati jireenya kootti taphatte amma isaanii koo boortee amma boorti saare amma isaanii koo boortee amma boorti saanii kee amma haati koo boosse amma boosse haati keedhe amma ati jireenya kootti taphatte immoo ani dachaa lama dachaa sadii jireenya kee taphadha ayyaantu dhaggeeffadha waan akkanatti sidiisutti fakkaatin kanarra baay'ee dubbachuun barbaadu paartii lammaffaa irratti yookaan kaameraa dhaabee ishii beellame yookaan immoo kaameraa dhaabee seidoo abbaa manaa ayyaantu kaameraa dhaabee osoo inni rikin kaameraa dhaabee beellamee iccitii kana hundatti mee miira isaatti dhaga'amu wanta nagootee fi wanta wajjin dabarsee hundatti maaltu akkasitti dhaga'amu fi maal akka hin jedhu immoo hojjumaan ilaallaa viidiyoo kana koppiliin godhaa sheer koppiliin godhaatti ijoollee biraan gahaa ishii bira sakkanaa ga'uu naa godhaa eenyu no abbaa manaa ishee biraa akka ga'uu naa godhaati walitti deebinaa fayyaa ta'a horaa bulaa deemanaadha paartii lammaffaan itti fufaa akkanatti waliin dhiisnu ayyaantu akkanatti wanti wal dhiisnuuf hin jiru wanti akkasittiin wal bira dabarruuf hin jiru ayyee fayyaa ta'a